Nagaa Waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u, obboloota koo jaallatamoo hundumti keessan nagaan isiniif haa baay'atu lafa jirtanitti isiniin jedha. Waaqayyo inni carraa kana nuuf laate haa eebbifamu. Sagalee Waaqayyo akkuma achirratti barreessuu yaaletti cubbuun diina Waaqayyoo nama godhaa mata duree jedhuuni waan laphee koorra jiru isiniif hiruudhaaf as ba'eera. Gatiin cubbuu maalii, cubbuun maal godhaa isa jedhu irratti dhaabbannee waliif kadhanna. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 7 isiniif dubbisa akka jedha. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Yommus lamaan iji isaanii banamee qullaa ta'uu isaanii hin beekan. Kana irratti isaan baala harbuu walitti uwwisan. Marxoo isaa hojjetatanii jedha Macaafni Qulqulluun. Ulfaadhaa baay'ee isin jaalladha. Isinillee baga nagaan nu eegdan isiniin jedha. Cubbuun diina Waaqayyoo nama godhaa mata duree jedhu irratti yeroo gabaabduu waliin ilaalla. Akkuma Macaafa Qulqulluu irratti dubbatu namni cubbuunsaa isaaf dhiifamee haa gammadu jedha Macaafni Qulqulluun. Namni cubbuunsaa isaaf dhiifamee haa gammadu. Sababiinsaa namni cubbuun isaaf dhiifamee jireenya isaa kamittiyyuu fayyuu danda'a waan ta'eedhaaf. Cubbuu kan namaaf dhiisu, araara kan namaaf godhu tokkoof tokko Waaqayyo isaa abbaa keenya isa ta'e biraati. Araarri kan namaaf kennamu dhala namaatiif araarri kan ta'e achiidha. Yoo Waaqayyo araara isinii godhe eenyu tokkoyyuu isiniin mormuu hin danda'u. Ifamuun cubbuu garuu tokkoof tokko Waaqa biraa namaaf ba'a. Kanaafiti Macaafni Qulqulluun namni araarri isaaf ta'e haa gammaduu jedha. Namni cubbuun isaaf dhiifame mucaa Waaqayyoo ta'a waan ta'eedhaaf. Hundumti keessan warra Gooftaa Yesuus Kiristoos amantanis kan hin amannes obboloota koo Ortodoksiis kan taatan, waaqeffataas kan taatan, Musliima kan taatan dhagaa sin fayyada waan tokko baruun baay'ee nama fayyada waan ta'eedhaafiti shakkii tokko malee akka isin dhageessan abdii guddaan qaba. Walumaa gala cubbuun diina Waaqayyoo nama godha isa jedhuufiti. Waaqayyoo cubbamootaaf dhufe akkamitti diina Waaqayyoo taana yookiin namni akkamitti diina Waaqayyoo ta'a namni jedhu hin dhabamu. Cubbuun diina Waaqayyoo akkamitti nama godha. Macaafni Qulqulluun gaafa dubbatu Waaqayyoo cubbuu jibba malee cubbamaa hin jibbu jedha. Cubbuu jibba malee cubbamaa hin jibbu jechuun cubbamootaaf dhufe Waaqayyo. Akkamitti dhiifamuun cubbuu isaaf ta'a. Nam tokkoo fi Gooftaa Yesuus Kiristoositti erga amane, erga isa wajji walii galee, erga dubbii Waaqayyootti akka Waaqayyo jedhutti jiraachuu jalqabe cubbuun isaaf hin dhiifama. Gaafa cubbuun namaaf dhiifamu jireenya bara baraa argachuu danda'a nam tokko. Cubbuun erga isaaf dhiifame booddee araara argachuu danda'a, fayyina bara baraa argachuu danda'a, jireenya isaa kamittiyyuu fayyina argachuu danda'a jechuudha. Nam tokko kaleessi cubbuu hojjetee har'a sirra deebi'ee cubbuu yakka yoo hojjetee otoo beekuu yoo hojjetee inni kun baay'ee rakkisaadha. Otoo beekuu irra deddeebi'ee yoo cubbuu hojjete nam tokko Waaqayyo cubbamaa hin jaallatu, Waaqayyo nama cubbuu hojjetu hin jaallatu jedhee warra deddeebi'ee hojjete hunda'uun diina Waaqayyoo ta'aa deema malee namni suni mucaa Waaqayyoo ta'uu hin danda'u. Otoo beeku yoo godhe. Macaafni Qulqulluun Waaqayyo nama jallaatiin hin morma jedha. Hunda'u waraanuudhaaf eeboosaa itti mirmirfataa jedha. Waraanuudhaaf eeboosaa itti mirmirfata. Garuu Waaqayyo fira warra qajeelaati, fira nama qajeelaati jedha Macaafni. Fira nama qajeelaati. Nama qajeelaa wajjin jiraata Waaqayyo. Nama qajeelaa ta'uun akkamitti danda'ama? Abboommii Waaqayyoo eeguudhaan danda'ama.
Fakkeenyaaf hin sobiin jedha, hin ejjiin jedha, hin hatiin jedha, sobaan namarratti dhugaan bahin jedha, hin ajjeesiin jedha. Isa kana namni hin goone fira waaqayyooti yookiin immoo nama waaqayyo fuulduratti maal qaba jechuudhaaf fudhatama qabaa jechuudha walumaa galasaa. Warri isinitti tolaa jiru obboloonni keenyas akka isaan dhaga'aniif hundumti keessan gurubbii jirutti sheer godhaa fi daqiiqaa gabaabduu turre waan ta'eedhaaf. Namni sagalee waaqayyoo yoo dhaga'e karaa argaa waaqayyoon beekaa of ilaalaa waan jirutti waan keessi jirutti fayyuu danda'a hiikamuu danda'a. Namni baay'een wanta inni ittiin hidhame sansalanni ittiin hidhame kan hiikameen fagaanne tokkoof tokko cubbuu jala jira. Warri cubbuu jala jiran itti faradameera jedha macaafni qulqulluun gooftaa Yesuus Kiristoos warri hin beekne itti faradameera firdii jala jira. Hidhaa jala jira. Du'a jala jira. Waan ta'eedhaaf akkas jedha. Gaafa gara macaafa qulqulluu kanatti deebinu seera uumamaa boqonnaa 3:7 kana keessatti waaqayyoo Eden keessa Addaamiif waaniin kaa'e jedha macaafni qulqulluun. Eden keessa jechuun mukooti babbareedaa yookiin immoo giriin isa jedhamu yookiin wantoota namatti tottolan wantoota nama hawwatan yookiin laga gidduu waan jiru iddoo lalisaati. Achi keessa akka isaan jiraataniif waaqayyo Addaamiif Yohaaniin achi keessa kaa'eetu ol deebi'e. Achi keessa kaa'ee as jiraadhaa jedhee ol deebi'e. Garuu mukootii iddoo sana keessa jiran lalisaadha. Ija qabu wanta hedduudha waan ta'eedhaaf mukootii hunduma isaarraa nyaadhaa. Garuu tokkittii kanarraa immoo nyaatinaa dheetu mukootii sana gidduu immoo muka tokkittiitu turte. Beektonni macaafa qulqulluu mukti sun jedhu ilaala. Beektonni akka namoota tokkoof galetti ibsa isaan laatanii isinis dhaga'uu kan barbaadan mukti sun muka balestiitii jedhu mukti isaan jarri sun irraa nyaatan muka balestii jedhu macaafa qulqulluurra garuu hin jiru. Hiikkaansaa mukti maqaan muka sanaa muka balestii jedhaniitu waamu jechuudha. Egaa muka sanarraa hin nyaatinaa jedhee isaan gorseera waaqayyoota. Isaan akka nyaanneef isaan gorseera. Abboommi isa jalqabaa isaan abboomee deeme jechuudha waaqayyo gara hojii isaatti isaan iddoo sana akka isaan ta'an. Kana gidduutti bofti gara waan hin dhufeetu yoo wanta inni balleesse hin da'u hin fayyitu ija keessantu banama ittiin jedhe miti. Muka kanarraa yoo nyaattan akka waaqayyoo taatudha. Ila balleessaa guddaa. Utuu iji keessan sinii banama hidhee yoo gaayyuu ture. Garuu torba dhattanii jaafaa yoo dhatteettan sadiitu jaafaa yoo ol sittanii yoo dubbistanii yoo mukicharraa nyaattan isa waaqayyo irraa dhowwe sanadha. Muka isa balasti jedhamu sana yookiin immoo mukicha isa maqaansa akka kanatti waamamu sanarraati yoo nyaattan akka waaqayyoo taatu ittiin jedhe. Argitanii? Utuu iji keessantu sinii banama jedhee ta'e rakkooyyuu hin qabu ture. Garuu akka waaqayyoo taatu. Akkamitti namni akka waaqayyoo ta'uu hin danda'u takkaallee ta'uu hin danda'u. Garuu ilaalaa boofti akka inni ittiin jedhe. Seexanichi akka inni ittiin jedhe. Akka inni itti nama karaarraa waa godhu akkaataa inni itti namatti dhufu. Naan kuttee nyaatti. Gaafa kuttee nyaattutu iji isheen baname. Dursa garuu iji isaanii hin argan turan. Lamaan isaaniiyyuu hin argan turan. Innis hin argu waan isin argu Addaamis hin argu turan. Lamaan isaanii iji isaanii hin argu. Garuu iji isaanii gaafa banamee jiru isaafis kuttee laatteedha. Isaan booddee qullaa ta'uu isaanii arganiitu lamaan isaanii wal dhokkatanidha. Muka keessa fiiganiitu muka ofitti qabu yookiin akka wal dhokachuu akka wal of dhoksuu ta'anidha macaafni qulqulluun. Kana kan godhe seexan. Egaa cubbuun achi jalqabee dhufe cubbuun gaafa isaan kana godhanii waaqayyo dhufe deebee dhufeetu isaan waame. Argitanii? Isaan waame. Addaam jedhee gaafa inni isaan waamu abeetennaan eessa dhaqxan iddoo sin dhaabe sana hoo hin jirtanii. Ilaamee jara keenya kakuu baatee sagalee baatee waaqayyo lafa sin dhaabe isin hin dhabiin. Biyya sin kaa'e isin hin dhabiin. Iddoo sin kaa'e isin hin dhabiin. Ilaamee iddootti sin waame isin hin dhabiin. Iddootti
waaqayyo sin barbaade sana sin dhabin nama baay'ee waaqayyo iddoo kaayee dhabe biyya kaayee dhabe waaqayyotu nama baay'ee iddoo kaayee dhabe iddoo waaqayyo sin kaayee garuu hin dhabamiinaa eebba guddaan iddootti barbaadee dhabe waaqayyotu haasaadhaan hojiidhaan waan barbaade kamiiniyyuu iddootti isaan barbaade sanaa dhabe waaqayyo nama hedduu fudhatanii yoo ilaaltan jireenya nama hedduu yoo barbaadan ilaaltanii yoo dhabdanii iddoo sanaa dhabe waaqayyotu achii sin dhabin lafatti si barbaade sanaa sin dhabin biyyatti si barbaade sanaa sin dhabin iddoo eebba keeti waan ta'eedhaaf iddoo jireenya keeti waan ta'eef iddootti nagaatti jiraattu ta'a waan ta'eedhaaf iddootti eebbifamtu waan ta'eedhaaf iddootti ulfina argattu waan ta'eedhaaf iddootti kabajamtu waan ta'eef lafa onaayyuu haa ta'u iddoo namatti hin tolle akka ilaalcha namaatti haa ta'u iddoo kamiyyuu haa ta'u garuu achi isin hin dhabin iddoo sanatti ulfina iddootti waaqayyo nama barbaadetu ulfina lafa waaqayyo nama kaa'etu iddoo waaqayyo taa'e namaan jedhetu ulfina Isiyaaqi waaqayyo gaaf tokko lafa geeraraa keessa taa'e geeraraan lafa gogaadha waan tokko iyyuu hin qabu ture garuu achumatti kabaje achumatti eebbisuu jalqabe waaqayyotu Abrahaamiin immoo kottu isin barbaada achi bahee argitanii iddootti namni nama barbaade otoo hin taane iddootti waaqayyo nama barbaadetu ulfina biyya itti waaqayyo nama barbaadetu ulfina iddootti waaqayyo nama barbaadetu eebba qaba nagaa qaba aara galfii qaba fayyina qaba iddoo waaqayyotti nama hin barbaanne garuu kisaaraadha du'a waan tokko hin qabu isin namni baay'een miidhamni nama baay'ee tokkoof tokko maalidha yoo jettan tokkoof tokko inni guddaan iddoo ofii wallaaluudha iddootti waamame wallaaluudha lafa itti waamame barbaadame wallaaluudha biyya itti barbaadame wallaaluudha namni baay'een rakkinni isaa inni guddaan miidhamni isaa inni guddaan iddootti waaqayyo isa barbaade wallaaluudha maaliif namni baay'een amame otoo kan ta'uu baatee salphaatti ko namni waan baay'ee ta'uudha garuu waaqayyo iddoo keenya nu barsiisu iddoo keessi yaa barsiisu iddoo ko naa barsiisu waaqayyo gooftaan iddoo keenya nu barsiisuu waaqayyo guddaan dhuguma isiniin jedha iddoo keenya baruun baay'ee carraa guddaa obboloo tokko iddoo fi wallaaluun nama rakkisa isaan booddee dhagaa waaqayyo addaamiin akkattiin jedhe cubbunni hamaan duuni kan dhufe karaa addaami bara duuni kan dhufe silaa namni bara baraan jiraata ture silaa namni waggaa hedduu jiraata yeroo hedduu jiraata hamma barbaade jiraata hin du'u ture hin dullumni hin jiru ture garuu waan addaanfaa la cubbuu hojjetaniifiti yakka inni hojjeteen ati jedheeninnan dafqiitii waan hojjette hojii harka keetii nyaadhu jechuun yakka hojjetteetta yakki sun ila nam tokko gaafa nama abaaru akka jedhu hojii kee siif haa laatu weedha hojiin keenya hamaadha waan namni godhu hamaadha hojii harka keetii siif haa laatu waan ati hojjette siif haa laatu waan ati goote siif haa laatuuni abaarsa guddaadha obboloo tokko abaarsa guddaa hojii harka keessiif haa laatu wanti jedhamu kuni abaarsa guddaa akkas namaan jedha nam tokko dafqiitii maal kee nyaadhu dadhabbii kee nyaadhu ittiin jedhe kana jechuun kanatu gidiraa cimaa nutti fide jedhan duna namni biqilaa'uu nyaatee hin jiraate ture waan baay'ee hojjetee nyaata ba'aa guddaa inni namni hojjetee inni namni maal ta'ee dadhabbii guddaa amma namni tanaan sun inni jalqabaa achiin nutti dhufe karaa addaan nutti dhufe yohaaniin immoo cinii ilala otoo ciniinfattuu jedheen ilala inni damta dheeni ciniinsuudhaanitti deessattiin jedhe ilala isa hamaa san isa hadhaa san
isa dubartoota gudii godhu san keessumaa warri dubartoonni hin beektu ciniinsuun baay'ee ulfaataadha. Ciniinsuun waan hamaa ta'eefiti macaafni qulqulluun guyyaa dhiirri akka dubartii ciniinsuun dhufa jechuun yeroon gadheen tokko yeroo inti waaqayyo itti nama ilaalu namatti dhufu tokko jiraachuu danda'a yookiin immoo yeroon gadheen dhufuu hin danda'aadha. Walumaa gala ciniinsuu jechuun waan namatti hin tolle waan hamaa waan hadhaa waan baay'ee itti rakkatan jechuudha. Ciniinsifattee deessaa jedheen bofichi si hiddaa ati morra jetteetu isa buruksita ittiin jedhe. Laalaala karaa bofaa dhufee si hidda inni koomee kenniddaa ati immoo mataa isaa irra jettee isa buruksita garuu aboo bofarratti aboo kenneefiira. Haa ta'u malee ciniinsuun sun immoo hamaadha. Ciniinsuun dubartootattis kan inni dhufee macaafa qulqulluu kana yoo dubbistan achii dhufe jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee cubbuun karaa nam tokko akkuma dhufe jedha macaafni qulqulluun karaa nam tokko nurraa ka'eera. Eessatti akkamitti nurraa ka'a? Kiristoos Iyesuusitti yoo amantanii Kiristoos Iyesuus Kiristoos kana yoo amantanii jirtu ta'e itti deddeebitanii yakkan hojjetina malee cubbuun keessan isiniif dhiisameera. Karaa nam tokko kan nutti dhufeeti karaa tokko nam tokko immoo nurraa ka'e. Karaan inni nutti dhufe karaa addaamiin nutti dhufe kan nama dhibu keessaa karaa Iyesuus Kiristoos immoo nurraa ka'e. Naaf dhiifamuu cubbuu arganneerraa karaa Iyesuusiin namni Iyesuus Kiristoositti amanu har'ayyuu taanaan hin fayya. Namni Iyesuus Kiristoosiin argate har'ayyuu taanaan hin fayya. Kan isatti amane kan cubbame hin fayyedha waan ta'eef macaafni qulqulluun. Qolaasiyaas lamarra yoo dubbistanii Yesuus cubbuu keenya sana fannoo irratti cinqaarsee nurraa kaase jedha. Cubbuu keenya sana fannoo irratti fuudhee nurraa cinqaarsee nurraa gate. Haalelooyaa. Fannoo irratti dhimmi keenya fannoo irratti Yesuus cubbuu keenya fannoo irratti nurraa fannise. Nurraa fannifame. Garuu yoo deddeebine cubbuu hojjenne diina waaqayyoo taane isanni fannoo irratti waraaname sana waraansa isaa itti kaafna. Yoo wanta isatti hin tolle gooneeti xuqqaa sana yoo wanta Yesuus Kiristoos hin jaallanne gooneeti madaasa sana itti kaafna. Akka madaasa sana itti hin kaafnetti immoo obbolota koo maal gochuutu nurra jiraata tokkoof tokko waan Iyesuus Kiristoos jibbu dhiisuudha irraa fagaachuudha yakka sanarraa fagaachuudha malee cubbuun keenya Qolaasiyaas sana keessa dhattanii yoo dubbistan cinqaarfamee nurraa fuudhameera. Haalelooyaa. Ilaamee jaran namni cubbuu hojjetu hin milkaa'u. Akka macaafni qulqulluun jedhutti milkaa'ina wanti isin ijaan argitan kun waan hundi kun milkaa'ina fakkaata. Garuu waan hojjetanitti nagaa namaan kennu taanaan hojiin tokko nagaa namaan kennu taanaan nama boqochiisu taanaan inni kun milkaa'ina hin jedhamu. Wanti ati hojjettu nagaa sii kennuu qaba. Waan ati gootu nagaa sii hin qabu taanaan yakka. Manni ati ijaarrate nagaa siin kennu taanaan yakka. Waan ati gootu argattu sun nagaa siin kennu taanaan yakka karaa yakkaa dhufe. Waan nuyi goonu wanta nu hojjennu nagaa nuu laachuu qaba. Tokko haa taatu tokkitti haa taatu baay'ee miti tokkitti haa taatu nagaa siin laachuu qaba. Egaa cubbuun akka kanatti diina waaqayyo nama gochuu danda'a tokko. Cubbuun maal lama godha? Cubbuun maal lama godha yoo jettani tokko jettaniitu cubbuun qullaa nama godha. Namni cubbuu hojjetu qullaadha jedha. Gaafa yakka hojjetan waan waaqayyotti hin tolle hojjetanii uumamuma 37 dhattanii yoo dubbistanii 37 yeroo kutanii nyaatan qullaa ta'uu isaanii argitanii.
Suma macaafni qulqulluun eessaatti akka kufte maalirraa akka kufte yaadadhu isuma jedhudha jechuudha. Eessatti akka kufte maalirraa akka kufte yaadadhu isa macaafni qulqulluun jedhu. Obboloota koo cubbuun qullaa nama godha. Namni cubbuu hojjetu simboon qabu, addan qabu, dubbatus haasa'us irraan bareedu. Qullaadha waan ta'edha. Amma fatan laaliin asiin ija kan waaqayyootiin namni cubbuu hojjetu suufiin uffatu laalina, qamisii isheen uffattu yookiin wanti isheen uffattu laalina qullaadha namni cubbuu hojjetu. Erga cubbuu akkuma hojjetaniin qullaa ta'uu isaanii of argan. Jaran of arguun fayyina. Namni of hin argine. Macaafni qulqulluun of hin arginee nanaa'e. Ati huba obboleessa kee keessatti huba jiru ilaalta siin immoo mukatu si keessa jiraayedhaan. Macaafni qulqulluun nama of hin argineen. Yeroo baay'ee isaan of argina otoo hin taane nama argina. Nama arguun fayyinan ta'u. Abaluuta akkas godhe isheen akkasii inni akkasii jenna malee kan keenya nutti mul'atu. Namni cimaan garuu nama of arguu danda'u. Ati immoo of argitaa. Of argaa jirtaa. Akka qullaa taate of argaa jirtaa. Waan dubbattutti of argaa jirtaa. Waan hojjettutti of argaa jirtaa. Abaluun jenna. Buna dhunnu keessatti waan goonu kana keessatti yeroo tokko tokko abaluutu kana godhe na malee ani takkaa kana balleessee reettanii irgixanyaa nani dhugaan siniin jedha hin himattanii namatti. Parsentii 100 keessaa 99 kana nana mana jala muree. Of hin arginu. Isuma macaafni qulqulluun of hin arginee nuun jedhu san of hin arginu namuu argina. Nama argina yeroo baay'ee isaa rakkinni kee nama argina kanattu kana godha jenna malee of hin arginu. Macaafni qulqulluun mastaawotii keenya of haa arginu. Amma gaafa manaan baane otoo manaan bayi waan baay'ee godha. Mastaawotii jala keessa baay'ee takabbaru dhiifama manaa godha shaamarran keenya mastaawotii isa gaaraa ka'ee hamma miilaatti nu argisiisu qabna waan ta'eef takka baanee maaliif anis obboloota shaamarranii waan hin qabu isinis kanatti diddaadhus waan hin qabuu fi gadi ofitti namantan ofitti naalantan baay'een keessan achiisa takka duubaan of ilaaltu takka fuulduraan of ilaaltu takka cinaadhaan of ilaaltu bukkeessa jedhan jechuudha of ilaaltu maal jettu hundi ofitti namantan waan cimaa. Takka maal jettu. Maaliif kun hundumtu maaliif gootu of arguudhaaf gootu. Tarii si dhukkubaa jira. Tarii sitti dhaga'amaa jira laata. Tarii milkaa'ina dhabdee laata. Si kadhatte. Sitti dubbatame si raajame. Baay'ee nagadee. Milkaa'uu dadhabdee laata. Of argitaa laata har'a galgala kana dubbii kana keessatti. Tarii nama fayyutu jira. Dubbii kana nama fayyutu jira. Waaqayyo of nu agarsiisu. Sagalee kana keessatti of na agarsiisu. Sinaa agarsiisu. Of arguun fayyina kaa. Of arguun milkaa'ina kaa. Of arguun fayyina. Kan nama dhibu keessaayi. Dhukkubni cubbuun tokko waaqayyoota nama dhiisa. Isa tokko yoo mataa isin bo'aatan faransaamolii dhattanii fudhatu isumayyuu fayyuu dadhabdu fayyuu dhiisuu dandeessu. Isumayyuu fayyuu dhiisuu dandeessu. Faransaamolii fudhatanii fayyuu dhiisuu dandeessu. Yoo waaqayyo qoricha isinii godhe malee. Namni qoricha fudhatee marfee fudhateef iyyuu hin fayyu kanuma foonsaayyuu foonumatti fayyuudhaaf. Foonumatti waan baay'ee taane foonumatti fayyuudhaafiti macaafa qulqulluu dubbistanii macaafa gooftaan kee Yesuus Kiristoos cubbama yoo namni dhukkubsatee gara isaa dhaqee fayyiteettan jedhu yeroo baay'ee isaa macaafa qulqulluu dubbisa cubbuun kee sii dhiifameera jedhan.
cubbuun keessii dhiifameeraani fayyina guddaa fayyiteetta maqaa gooftaa Yesuus akkas taageetta namin isa jedhamurrayyuu cubbuun gaafa namaaf dhiifamu namni lubbuu isaatti foon isaatti okkonomii isaatti gaa'ila isaatti hojii harka isaatti fayyuu danda'an mootummichatu mootummaa araaraati waan ta'edha mootummichatu mootummaa araaratti amana malee wanta akkasii miti naaf qullaa nama godha simboon qabu namni cubbuu jala jiru simboon qabu fudhatama hin qabu hin bareedu fuula waaqayyotti hin bareedu isiniin namni waan diddibateef mataa isaa akkam bareeda miilli isaa akkam bareeda iji isaa akkam bareeda waan isaa akkas bareeda jechuu dandeessu no fuula waaqayyoo duratti garuu bareedu ila fudhatama hin qabu namni akkasii qullaadha namni yakka jala jiru qullaadha hin bareedu karaa malee na deemanii caccabiin deemsaaf hin tolu gooftaa malee hin bareedanii yaa lammii koo siif haa galuu wedhe faarfataan keenya karaa malee na deemanii caccabiin deemsaaf hin tolu gooftaa malee hin bareedanii yaa lammii koo siif haa galuu dhugaa karaa malee yoo deemanii waan tokko milkaa'inni hin jiru ila amma namni karaa itti galuu danda'a garuu dhuma isaa karaa ba'uun qabu taanaan maal godha itti galuu danda'a garuu karaa ba'u hin qabu taanaan maal godha mana tokkotti ol galtanii karaa deemtanii baatan hin qabdan taanaan maal godha yeroo tokkotu jedhanii isa namichatu kitaaba tokkotu akka jedhaa jedhama kitaaba sana nan dhaga'ee argadheellee hin dubbisne garuu kitaabni suni akkaataa itti xiyyaara kaasanii balaliisaniti barreeffama waa'ee xiyyaara kaasanii balaliisuu isa barreesse akkatti kaa akka kanatti deemaa akkasitti balali'a akka kanatti banamaa miraamin jedheetu namichi tokko immoo kitaaba kana fuudhee dubbiseetu utuma dubbisaa manatti balaliisuu jalqabeetu gaafa inni qilleensarra ka'ee jedhuti dhumni kitaabichaa maal jedhaa akkaataa itti buusan immoo kun balaliisuun akkaataa itti buusan immoo kutaa itti aanutti isiniif dhiyeessina jedhaa jedhama kitaabni sun jechuudha qilleensarra namichi sun ka'eera akkaataa itti buusan immoo fuula itti aanutti yeroo itti aanutti lamaffarratti isinii dhiyeessina akkaataa itti xiyyaarri kun lafa bu'ee dhaabbatuudha namichi sun qilleensarratti hafe moo nam hin hafe jechuudha hin hafe waaqayyo karaatti nu nambisiin daawit garuu anatu si yakkee yakki cimaanii anatu hojjete jedheetu of arge daawit nama akka garaa koo maaliif jedhe waaqayyo daawit nama yakka hedduu hojjetedha nama dubartii namaa faayyuu fuudhedha daawitiin nama hamaadha nama jallaadha garuu maaliifti nama akka garaa koo ittiin jedhe daawitiin waaqayyo yoo ittani tokkoof tokko yakka isaa nama beeku sirriitti nama yakka isaa waaqayyo duratti dhiyeeffatudha daawit kanaafitti fuula waaqayyo fuulduratti jaallatamaa ta'e garaa waaqayyo itti gammade jechuudha nu yeroo tokko waaqayyos asuma nama gowwoomsi nuti waaqayyos gowwoomsuu barbaannaan yakkan qabu wenne waaqayyo gowwoomsuu dandeenya macaafni qulqulluu waaqayyo duratti lafti jalliyyuu iddoo waanii qullaa ta'edha hin argaa jedha waaqayyo sirriitti argaa galaanota keessatti iyyuu hin argaa namni waan da'ootti hojjeteeti adda babeetti iyyuu ol bahee mul'achuufi jedha macaafni qulqulluun gaafa dubbatu jechuudha daawit fuula waaqayyo fuulduratti kan inni jaallatameef tokkoof tokko isa kanaafidha cubbuu isaa hin himata waan cubbuu isaa isa ta'e
Anatu yakkee jedhansitu yakke iyyuu hin jiru namatu yakke hin jiru isheetu yakke hin jiru yakki karaa kana dhufe iyyuu jedha otoo hin taane karaa koo dhufe yakki an nama yakkamaadha karaa koo dhufe jedhee nama cubbuusaa himatudha Daawit. Egaa cubbuun qullaa nama godhaa jenne tokkoffaa inni lammaffaan cubbuun maal nama godha sana jedhuufi ulfina Waaqayyoo namatti hir'isa. Ulfina Waaqayyoo የእግዚአብሔር ክብር namni ulfina Waaqayyoo ni namatti hir'annaan rakkoo hamaan rakkoo hamaan namni ilaalaa bolo tokko namni ilaa sirriitti na hubadhaa ishee kana. Sirriitti na hubadhaa maaloo ishee kana sirriitti na hubadhaa. Waaqayyoo gola cubbuutti yookiin immoo iddoo cubbuutti hin mul'atu. Museedhaa Waaqayyo akka jedhe nam mul'adha waan ta'eedhaa fi sabni kun ofaa qulleessu uffata isaa miiccatu ofaa qulqulleessu yoo ani mul'adhe iddoo sabni kun of hin qulleessinetti innumaa jedhe. Isatti mallatteeffamtan sana hin gaddisiisinaa jedha Phaawulos immoo isatti mallatteeffamtan sana hin gaddisiisinaa maaliif cubbuudhaa fi ulfinni Waaqayyoo waliin jaallatu waliin jaallatu waxii yoo amma minyaaye iyyuu jedhu miti jedhan poppootti nyaatamu jedhu. Poppootti nyaatamu namni ilaalaa geeffadhaa. Biddeen hammam yoo minyaaye waxiin hammam yoo minyaaye poppootti nyaatamu. Cubbuun isa lammataa maal lamatti hir'isaa ulfina Waaqayyo namatti hir'isa. Roomee 3:23 yoo dubbistanii hundinuu yakkaniiru ulfinni Waaqayyo isaanitti hir'ateeraa jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Namni yakkamaadha. Namni yakkamaadha garuu yakki karaa Iyesuus Kiristoos namaaf dhiifama isatti amanuudhaaniti namaaf dhiifama. Inni yalee hundumtu namni yakka hin qabne tokko iyyuu hin jiru. Nammumti lafa kanarraa yakka hin qabne tokko iyyuu hin jiru. Caalaa yakka qaba hojjettan eeyyee cubbamaadha. Isin yakka qabdoottan eeyyee yakkamoota. Cubbuu qabna hundumti keenya tokkoon keenya waan hojjennu keessatti dubbannu kana keessatti cubbuu qabna. Garuu akkamitti fayya namni hojjettan yoo cubbuu isaa himate namni cubbuu isaa himate isaaf hin dhiifama. Kan hin himanne yoo itti faradama jedhan macaafni keenya. Namni cubbuu isaa himate hin fayya kan hin himanne yoo itti faradama. Namni cubbuu isaa himachuudhaan hin fayya ammayyuu har'ayyuu. Yaafni qulqulluu yeroon fayyina ammaa'e. Yeroon fayyina ammaa'edha macaafni qulqulluu waan ta'edha. Namni yakka irra hin deddeebi'u. Macaafni qulqulluu maal jedha beektu isin Waaqayyo dubbiin kota wajjin irra deddeebi'ee hin godhu Waaqayyo. Garuu namni cubbuu isaa himate tokko hin fayyaa jedha. Fayyinni inni guddaan duuti inni hamaanii cubbuu ofii himachuu dadhabuudha. Yakka ofii himachuu dadhabuudha. Waaqayyo wajjin dhimma namni nama wajjin hin araarama miti. Wallolee hin araarama miti. Waaqayyo wajjiniinis akkuma kana araaramuu danda'uudha fayyuun inni guddaan. Ammas inni cubbuu namni waggaa kana yookiin immoo wantoota darbeef achuma jirtu yoo ta'e nam tokko beektu yoo ta'e namittiin sun gaafa naa kaaseyyuu yakka ishii Waaqayyo wajjin himatte araaramte itti taanaan yakkamaansi. Namni sekendii keessatti fayyuu danda'a, sekendii keessatti du'uu danda'a.
Mbeettan waan namni har'a beettu malee bor nama hin beettan. Har'a beettu malee bor nama hin beettan. Kanaaf cubbuu namaatiin nama kaasisuun qorkaadha jechuudha. Walumaa galatti. Wanta kaleessa kan kaleessa eeggadda dar ati kaleessa amma yeroo tokko ati kaleessa akkas goote isheen akkasii inni akkasii minaamin ammuma kaanee nabsi gadaayii goona nam ammuma kaanee illee goone boollatti daballeetu waa jenne ajjeefnee dhumati dhiisnaa jechuudha. Kanaaf obboloota koo har'a nama beenna malee borii nama hin beennu. Har'a yakka isaatiif namni tokko yeroo himate kaasee fayyina qaba. Namni yeroo himate kaasee har'aa kaasee fayyina qabaa jechuudha ittiin deebiin mala. Namni yeroo cubbuu isaa himatu hin fayyaa jechuudha. Inni sadaffaan cubbuun maal lamatti fida yookiin immoo cubbuun maal lama godhu jettanii du'a. Cubbuun du'a namatti fida. Roomee 6:23 yoo dubbistan dhattanii maal jedhaa beenyaan cubbuu gatiin cubbuun namaaf kaffalamu du'a. Dhagaa dubbisaa Roomee 6:23. Meesiniin dubbisaanu 6:23 akkas jedha. Beenyaan nama cubbuu hojjetu du'a. Kennaan Waaqayyo inni Kiristoos Yesuus gooftaan keenya wajjin tolan kennamu garuu jireenya bara baraati. Beenyaan nama cubbuu hojjetu du'a. Beenyaan nama cubbuu hojjetu maalidha jedhaa du'a. Qarshiin isaaf kaffalamu wanti isaaf kennamu maalidha macaafni qulqulluun keenya du'atu isaaf kaffalama nama yakka hojjetu jechuudha. Nama cubbuu hojjetu gatiinsaa du'a. Gatiin cubbuu du'a. Isinii galee miti gatiin cubbuu maaloodha jedhaa du'a. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Inni ittaanu garuu beenyaan nama cubbuu hojjetu erga jedhe booddee kennaan Waaqayyoo inni Kiristoos Yesuus gooftaa keenya wajjin tola nuuf kenname garuu jireenya bara baraati. Waaw! Haalelooyaa! Cubbuu cabseetu gatii cubbuu keenyaa Yesuus Kiristoos lubbuu kennee dhiiga isaa dhangalaaseetu gara jireenya bara baraatti nu waame obboloota ko. Jiraadhaa jedhee nu waame. Egaa isa wajjinaa jiraan. Isa wajjinaa jiraan. Waan hundas dhiifnee biyya lafaa dhiisne isatu caala waan ta'eedha. Hin caala Yesuus. Maaramirra hin caalaa. Gabrielirra hin caalaa. Ergamootarra hin caalaa. Hundumarrayyuu hin caala. Aboon kan isaaf kenname kallattii nu ittiin fayyinu. Karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha obboloota ko. Kamirrayyuu seenaa kam yoo qorattan. Macaafa kana yoo beektan eenyuyyuu miti. Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoosidha. Fayyisaan keenya eenyu miti. Maammed miti maaramii miti obboloota ko. Waaqa biraa miti ergamaa miti. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha kan nu ittiin fayyinu. Nama hundumaaf biyya lafaa kanarra kan jiraatu hundumaaf fayyina kan kennu fayyina kan laatu. Ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos isa lubbuu isaa nuu kenne fannoo irratti ol ba'e isa fannifame isa deebi'ee dhufu mirga abbaa isa jiru isa iddoo nuuf qopheesse isatu fayyina kenna. Egaa isa wajjin haa jiraannu. Isa wajjin yoo jiraanne fayyina qabna, nagaa qabna, jireenya bara baraa qabna obboloota ko. Mee macaafa dhumaatti isinii xumuruun isa kana isiniif dubbisa. Roomee 6:2 yoo dubbistan natanii macaafuma Roomee keessaa nuyi warri cubbuu jalaa duune attamitti cubbuu jala jiraannaree jedha.
cubbuu jalaa duuneerraa akkamittiin attamitti cubbuu jala jiraachuu dandeenya ree? Hin jiraanna ree obboloota ko jiraachuu hin dandeenyu jedha. So karaa Yesuus Kiristoos erga fayyine cubbuu jala hin jirru nuyi. Yesuus wajjin erga amantanii erga Yesuus wajjin jiraattanii cubbuu jala hin jiru, cubbuu jalaa baaneerra. Cubbuu jala maal taaneerra? Baaneerra jedha. Macaafa qulqulluutu cubbuu jala hin jiru, cubbuu jalaa baaneerra. Egaa Kiristoos wajjin yoo jiraattan jireenya bara baraa qabna akka qabnu nutti dubbata. Egaa Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos diina Waaqayyo taane otoo jirru akka kanatti karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos nu araarfachuu barbaadeera. Hundumti keessan gooftaa Yesuus Kiristoositti yoo amantan jireenya bara baraa hin qabaattu. Waaqayyo baraaf jireenya keessanaa eebbisu. Egaa akkasumaan itti fufnee qabxiilee itti aanummoo yeroo biraatti ilaallaa. Cubbuun diina Waaqayyo nama godhaa isa jedhu hundumti keessan tokko cubbuun maal nama godhaa isa jedhu qullaa nama godha jenneerraa Roomee uumama 3:7 ilaalleerraa. Cubbuun ulfina Waaqayyo namatti hir'isaa jenneerraa Roomee 3:23 irraa. Gatiin cubbuu du'aa jenneerraa Roomee 6:23 irraa ilaalleerraa jechuudha. Waaqayyo baraaf jireenya keessanaa eebbisu peejii kanarraa argachuu dandeessu. Roota keessaniif share invite gochuudhaan sagalee Waaqayyo yeroo dandeenyutti waliin hirmaachuu dandeenya. Kamisas akkasuma karaa Zoomiirraa waliin sagantaa kana hordofuu dandeenya. Karaa Zoomiis sagantaa idilee qidaameerra jirus asirraan beeksisa argitanii warri dandeessan hundumti keessan galtanii hirmaachuu dandeessu. Sagantaa babbareedaa qabna. Yoo kana dhageessanitti ta'ee fayyinni kana caala hin jiru obboloota koo Waaqayyo baraaf jireenya keessanaa eebbisu jechuun barbaada. Yeroota keessan kamiif iyyuu yeroo sagalee kana dhageessanitti share gochuu qooduu fi hin dagatinaa isiniin jedha. Waaqayyo baraaf jireenya keessanaa eebbisu. Eebbifama baay'ee sin jaalladha ulfaadha yeroo gaarii qabaadhaan isiniin jedha. Sinaa eebbisu.